Hayyee hordoftoota chaanala keenya Boonsaa TV godhatatan hundi keessanuu arraantana waa'ee barnoota ispoortii qabannee isin dhiyaannee jirra. Barattoota gaafannee isaanirraayis isaanillee deebii adda addaa kadeebisu numa jira ka wallaalus numa jira waan taateef keessatti deebinee waan gaafii sirriidha isin deebisuudhaaf qophiidha. Waa'ee ispoortiin tun eessaa dhuftee bakka tamitti dhalattee maali abbaan teekandoo kun akkana meenuma hojii daawwadhu isin jaate yaa daawwataa keenya Boonsaa TV irratti daawwadhu akka ajaa'ibatti. Ammaan tana gama gaafii teenya deebina barnoota ispoortii jechuudha. Ispoortii tana eenyutu uume? Eenyu baase? Eenyu ispoortii tana namtichaan uume sun eenyu? Mee eenyu nu deebise isin keessa? Ono. Kanatti aanu kun ol ka'i. Hayyee ispoortii tana irratti siin nu barsiisaa si uumettiin beeka garuu akkamitti hayyaatti. Maal hamilee nama akkanaati hamilee kan ni ta'a. Ambara ajaa'ibeeti hamilee akkana godhe malee. Ispoortii kamitti nuuma anaa miti qawwame ispoortii hin harkanneeti abira haa ol keemeeti. Namni ispoortii tana uume Jeneraal Chohongini biyya Kooriyaa kaabaatti kan dhalateedha. Wandaata mamilee kanniif Jeneraal Chohonginiidha deebisee jira duroomsaan jechuu haalaan deebisee hamilee irra deebi kanniif akkana ka haye siitu uumee jira ani siniin barsiisa malee akkamitti nuuma ispoortii akkamitti nuuma siin nu barsiisu jira sumatti uume haawwatu waan ajaa'ibaati. Saniifuu amma gara gaafii biraa dabarra abbaan teekandoo kun umriin isaa meeqa? Abbaan teekandoo eenyu na deebisame? Ati ol ka'i. Umriin isaa meeqa? Umriin isaa 200. 200. Umriin isaa akkamitti 200? Namni ammaa zaman ammaa kun bar umriin isaa 200 ni un geessu barachuu hin harkanneeti taay habiraa eenyu nu deebisame? Haal ka'i. Umriin isaa 83 naa beeka. Hamilee kanniif harkatee jira ammaan tana bareeda 83 wandaatam. Saniifuu abbaan teekandoo bara meeqatti dhalate? Bara meeqatti dhalate? Eenyume kanaa deebisu? Si ol ka'i deebisi haa. Bara 18 duwwaa lamatti dhalate. Eenyu waan akkanaa si garaayise us bara duwwaa lama ni jira addunyaarraa ati lakkoofsa biraa habiraa eenyu nu deebisame? Ni deebista? Haa deebisee oolu. No, bara inni dhalate bara 1918 dhalate jechuudha. Bara 1918 hamilee kannaaf 18 jee jira. Nice. Akkana laal bara taacimaan ni beekamaa barri inni itti du'e bara meeqatti du'e eenyu na deebisa? Bara meeqatti du'e? Bara meeqatti du'e eenyu nu deebisa harka baasi? Ol ka'i alamu. Bara meeqatti? Bara 2002 akka lakkoofsa robbatti. Wandaatam hamilee kanneef bara 2002 deebisa bareedaa deebisee jira jechuu. Abbaan teekandoo bara inni itti du'e bara 2002 eega du'ee fi as jirtu amma bara 2022 jirra waan taateef eega du'ee fi as jidduu akka lakkoo amata 20 bichaadha bara abbaan teekandoo eega du'ee fi as jidduu jechuudha. Saniifuu amma gaafii bira dabarra teekandoo jechuun mee namni tokko yoo si qabee teekandoo maali yoo si injee akkamitti deebisa? Teekandoo jechuun maali? Eenyu na deebisame? Teekandoo eenyu na deebisa? Harka baasi. Ol ka'i. Hoo deebisi. Teekandoo jechuun wooma akka namaa miila godhanii akka abbaa nama dha'an. Saniin beeyta? Gaduma taa'imeeti. Taa'i hin harkanne. Itti qoflaa yoo takka. Hayi kabiraa ka teekandoo tana na deebisu akkamitti eengadi isin hin barsiifne maa wallaalte? Kabiraa haa. Teekandoo tee bichaan irraa beekaa tee jechuun miila baratee sirri namaa afuufutti hin beekaa sana jechuun beekaa. Kanama afuuf osoo hin ta'in ka qaama ifiitiif fayyaa ta'uu jechuu. Teekandoo jechuun miila wanni barataniif nama afuufuuf baratta. Afuufuuf miti ispoortii teekandoo wanni barattuuf fayyaa qaamaa dadhabaa cinaan dhaabbachuu fi waan qaama keetiif fayyaa ta'eef jecha baratta malee tee jechuun miila barate kanama afuufuu sanii miti. Tee jechuun miila likkillee jee jechuu. Kuwaan jechuu kuwaan eenyu na deebisa? Kuwaan haa ol ka'i. Kuwaan jechuun maal? Kaan jechuun harka barate. Harka barate wandaatam hamilee kanniif deebisee jira.
doo jechuu doo eenyu naa deebise doo jechuu doo ashannaafi doo jechuun Doo jechuun nama sammuu fayyaa qabu. Aizoo hamilee kanneef sammuu fayyaa qabdu jechuu doo jechuun sammuu fayyaa qabdu jechuu hordoftoota keenya galaal ummanni keenya kun illee akka ajaa'iba deebisaa bareeddu isin deebisaa jira wii dhaabbadhu takka namatti irraa waa baradhu isin jabar saniifuu ammallee gama gaafii biraa dabarra abbaan teekaandoo eessa dhalate bakka inni itti dhalate eenyu naa deebisa abbaa teekaandoo hool keeti deebisi. Abbaan teekaandoo eessa dhalate? Abbaan teekaandoo magaalaa Itoophiyaa Finfinnee guddoo. Magaalaa guddoo Itoophiyaa keessa dhalate? Awwa ati sun jiru. Itti qabla. Kabiraan eenyu naa deebise mee dhugaa ka sirrii? Eenyu? Okay. Ahmad. Magaalaa guddittii Kooriyaa kaabaa Pooliyoo Yang jedhamtu keessatti dhalate. Pooliyoodha. Poon Yang. Pooni. Pooliyoo Yang. Eessa dhalate? Pooliyoo magaalaa guddittii Kooriyaa kaabaa Pooliyoo Yang jedhamu keessatti dhalate. Hin harkanne jechuudha. Keessatti. Bakka inni itti dhalate hin harkanne. Eenyu ka deebisu? Deebisaa sirrii eenyu ka deebisu? Eenyu? Bakka inni itti dhalate jirraami? Eessa dhalate? Eenyu nu deebise? Hoo. Deebise. Ati deebii sirriin deebifne bakki inni itti dhalate Kooriyaa kaabaa ganda Killiyyuutti dhalate. Hamilee kannaaf waan daataa. Isaan baantaa mire? Isaan ka deebii sirriin deebisin? Akkana. Bakka inni itti du'e eessa du'e? Bakka tami du'e eenyume? Haa ol ka'i. Deebisi. Eessa du'e? Itoophiyaatti du'e. Itoophiyaadha. Bu'ee gadi mataa. Itoophiyaadha. Itoophiyaatti du'e hin duun. Ka biraa ka deebisime? Deebisaa sirrii. Ka deebisaa sirrii deebisi. Ol ka'i. Itoophiyaa xiqqoo tanatti du'e Afrikaatti du'e. Hin arganne kunilleen ka biraa eenyu ka deebisaa sirrii bareeddu deebisi. Haa ol ka'i. Bakka inni itti du'e biyya Kooriyaa kaabaa magaalaa guddittii Pyongyang jedhamtu keessatti du'e. Hamilee kannaaf bakka harkatee jiraaf deebisaa bareeddu magaalaa guddittii Pyongyang tan Kooriyaa kaabaa san keessatti du'e jira waan taateef hayyee hordoftootaa fi kabajamtoota hordoftoota chaanaala keenya Boonsaa TV warri taatan hundi keessanuu arraantana barnoota keenya kan waa'ee ispoortii irratti hundaa'e hanganumaa qabannee isinii dhiyaannee jirra hanga sagantaa teenya barnoota biraatiin walitti deebinutti nagayaan nuuf turaa isiniin jenna baay baay.